diddaa yaada Mahatma Gandhi fi gosa isaa gidduutti uumameen Mahatma Gandhiin yeroodhaaf yaada isaa gara Biriitaaniyaa deemee barachuu isaa tursiisuudhaan guyyaa dhaloota isaa waggaa 19ffaa isaa kabajachuuf gara Saawuzaampitanitti imaluu isaa hambaa keenya 60 darbeen isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammaffaa seenaa fi imala qabsoo Mahatma Gandhi ammoo kunooti. Gandhiin erga guyyaa dhaloota isaa waggaa 19ffaa Saawuzaampitanitti kabajee booda jibbinsa Biriitaaniyaa irraa qabu garaadhumatti qabachuudhaan iddoo garaa keenyaa ga'uudhaaf furmaanni tokko barnoota jechuun firaa fi aantees garaa laaffifatee akka mammaaksa amtuutaa sanaa mormaan sittan sirbaa udduun lafa nirbaa jechuudhaan gara Biriitaaniyaatti fulla'e. Garuu immoo yoo Biriitaaniyaa ga'u aadaan, afaan, amantiin, falaasamni jireenyaa osoo nafiin waan hunduu itti jijjiiramuus akka dhooftuu dunuuf katee liqimsuudhaaf dirqame. Isaan fakkaachuufis akkuma magaalaa Landan ga'een haguuggii mataa dhiiraa gurraacha isaa surree fi gubbaattis kan uffatu kan sarara wayii ofirraa qabu shamizii adii aarrii irraa hojjetame kaappoortii gogaa irraa hojjetame waliin bitate. Uffata qorraas itti dabalachuudhaan erga bitatee galee booda halkan isaa halkan warra Landaniin fakkeeffachuudhaaf achumaanis sirboota isaan jaalatan hiika isaa wajjiniin baruu fi maaliif akka isaan jaalatan qooddachuudhaaf $3 boorsaa isaa keessaa fudhatee mana ragadaa beekamaa tokko ni seene. Mana ragadaa kana keessatti akkuma isaanii itti tolee gammadee ragaduu baatullee muuziqaatti madaquudhaaf garuu lamaatii jiru hundumaa qooddachuun hawwisaa ture. Mahatma Gandhiin muuziqaa akka gurra isaatiif ta'utti madafqachuudhaaf meeshaa muuziqaa voyoolii jedhamus ni bitate. Nama meeshaa muuziqaa kana isa barsiisus osoo hin turiin argate. Garuu immoo osoo xiqqoo hin turiin Gandhiin meeshaa muuziqaa sana baasee gurguruun ofuma isaatiifuu ajaa'iba jedhe. Akka warra Biriitaaniyaatti taasisuudhaaf shaakaluun Mahatma Gandhiis akkasuma ariitiidhaan dhaabbate. Yeroo hundumaa haala naannoo waliin tokkoomee jiraachuu turuun Gandhiis gaafuma Landan galurraa ka'ee dugdatti galee malli jireenyaa isaa immoo ittuma fufee wal'aansoon barnoota seeraa isaas ittuma fufeera. Gurgursaan jibbinsa gadaantummaas sanuma. Mahatma Gandhiin waggaa tokko booda immoo warra Biriitaaniyaa fakkaachuudhaaf yaalii taasisaa ture hundumaa dhiisuudhaan uffannaa aadaa biyya isaatii beeksifachuuf uffachuu jalqabe. Marxoon inni uffachuudhaan gadi ba'e kun Hindii keessatti qonnaan bultoota miliyoona 10 waliin uffatama. Innis isaan keessaa tokko ana har'as isinuma waliinan jira jechuudhumaaf. Hiriyoonni isaa Gandhiin yeroo hundumaa foon akka nyaatuuf isa dirqisiisan illee waadaa harmee isaatiif galee yaadachuudhaan Gandhiin foon nyaachuu dide. Kuduraa fi muduraa nyaachuun alatti nyaatota hanqaaquu irraa hojjetamanis hundumaan lagate. Hanqaaquu nyaachuun qaama jiraataa ta'uuf ga'umsa dhorka waan ta'eef hanqaaquu fi foon nyaachuu dhiisuun koo daran fayyaa, daran dhaabbataa ta'ee guddinaa fi dagaagina eenyummaa keessoo koo na haguugeera jedha. Gandhiin nyaatota armeen isaa indirraa ergituuf osoo nyaatu booda keessa immoo kaamessa dhiiraa ta'eera. Bulbula kaarotii fi ispaanaachii hojjechuun Gandhiidhaaf salphateera. Sanarraa ka'uunis armee isaa dadhabbii irraa buuse. Galaan torbaanitti indirraa gara Landanitti fe'amus ni dhaabbate. Amantii ganamaa Indootaa Tiyoozofii jedhamu kan waaqa qofaatti amanan irraa ka'uudhaan amma amantii biraa fudhachuudhaaf yaalii taasisaa jira. Garuu immoo kitaabota qulqulluu amantaalee biraa jiran dubbisuun namarraayis dhaggeeffachuudhaaf yaalullee galuufi dide. Udarra ga'ee filannoon isaa amantaa Hinduu akka ta'e ni murteeffate. Daldalaan kitaaba qulqulluu Biriitaaniyaa tokko garuu Gandhiin kakuu moofaa fi kakuu haaraa dubbisuu akka qaburra deddeebi'ee gorsa. Mahatma Gandhiin kakuun haaraan daran hawwatee argeera. Kitaabni raajota, faarfannaa Daawitii fi lallaba kitaaba qulqulluutti gammadeera. Garuu immoo maddii keessa tokko yoo si kabalan maddii keessa biraa itti qabii yeroo isin ariyatanii fi
maqaa isin balleessan anaafis jedhanii waan sobaan yeroo waan keessan dubbatan gammadaa. Warra isin jaalatan yoo jaalattan gatii maalii qabdu? Kanneen jedhaman garuu hedduu na ajaa'ibu jedha Gaandiin. Guutuun jireenya isaa ilillii boo'ichaa fi sodaa irraa kan bilisoomeedha. Jireenyi isaa gochaan kan guutame ta'us gochaan immoo irraafamu. Firii kamiyyuu dhiisee diinaa fi michuu isaa ija tokkoon ilaaluun kabajamuufis ta'ee tuffatamuuf homaa isatti hin fakkaatu. Namni namuma jedha. Namoonni yommuu sajajan kan of hin tuulle yoo isa tuffatan immoo gadaantummaan kan ittiin dhaga'amne Mahatma Gaandiin callisaa fi tasgabbii jaalata. Kanaaf immoo sababa amansiisaas qaba. Of kennuun akkanaa fi gadi jechuun Gaandii biratti gaalee tokkoon ifa. Hawwii dhabdummaadha jedha. Hawwii dhabdummaan yookaan fedha ofii dhiisuun gara daandii dhuunfaa fi adoodummaatti akkasumas hiyyummaa biyyaa fi gaddeebi'ummaa keessa nama galcha jedha. Namni bu'aa irratti xiyyeeffatu dirqama isaa ba'uu irratti jabina dhaba. Kanaaf bu'aa irratti xiyyeeffachuun faayidaan isaa guddaa miti. Obsas dhabee dheekkamsaaf karaa bana. Isa booda wantoota gochuu hin malle gochuu eegala. Gocharraa gocha biraa irratti sutaala. Tokko isaafuu amanamaa ta'uu dadhaba. Mahatma Gaandiin Inam Temperii fi Yuunivarsiitii London seeneera. Barnoota afaan Fireench, Laatinii, Fiiziksii fi Keemistiriis barateera. Dandeettii afaan Ingilishii isaas fooyyeffateera. Seera hawaasummaa Hindii fi kan Roomaas qorateera. Waxabajjii 10 bara 1891 akka lakkoofsa Girigooriyaanitti ammoo eeyyama abukaattummaa baafateera. Waxabajjii 11 mana murtii olaanaatti galmaa'ee guyyaa dabalataa tokkollee Biriitaaniyaa keessatti osoo hin qisaasessiin gaafa waxabajjii 12 gara Moombeetti imala galaanaa irraan eegale. Ammaan booda Gaandiin jireenya kolleejjiin alaa dhamdhamuu isaati. Mahatma Gaandiin Hinditti baruun geeyyaan Indiyaa jedhutti akka dubbatetti guyyoonni inni kolleejjiitti dabarsee jireenya isaa keessatti lakkaa'amanii jireenyas jedheen fudhadhu jedha. Waggoota 2 fi walakkaan an Biriitaaniyaatti dabarsee sadarkaa duraa irratti kan dhufe waan ta'eef dhibbaan irratti taasisuun isaa hin hafne jedha. Gaandiin nama tarkaanfiiti. Beekumsi, jajabinnii fi simboon kan argamu tarkaanfiidhaan waa tokko gochuudha jedhee amana. Gaandiin inni dhugaan, Gaandiin inni seenaa beeku waggoota mana barumsaatti dabarseen murteeffame. Dargaggeessi waggaa 19 baadiyyaa Hindii keessaa ba'ee gara magaalaa ammayyooftuu Londanitti yoo imalu mucaa kanarraa waan eegamu baay'ee ta'uu baatus inni garuu sanaa ol ta'ee argame. Ta'us garuu Gaandiin isa goggofkataa miilallee fuudhee deemuu hin dandeenye. Isa bara 1891tti abukaattummaa Ingilizii dhiisee Gaandii isa jaarraa 20ffaa keessa immoo miliyoonota hoogganee gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Garuu immoo taateewwan lama jireenya Mahatma Gaandii abbaa dhugaa, abbaa rakkattootaa, hirkoo qonnaan bultootaa fi caccabsaa idda garbummaa isa taasisan lama Gaandii addunyaan kun akka beeku isa taasisanii. Gaandiin yoo barnoota isaa xumuree dachaan dhuurrii fi ilkaan isaa irratti buqqa'ee gara Hindiitti yoo deebi'u ilmi isaa Hirilaal mucaa waggaa 4ti. Armeen isaa immoo boqotteetu isa eegde. Maatii fi aanteen Gaandiin armee isaa garmalee waan jaalatuuf du'a ishiillee ittiin himne ni dhoksanii. Haati manaan isaa Kaarturbaay dargaggeettii baay'ee bareedduu waan turteef kan caalu isheetti hinaaffuu jalqabe. Sanumarraa ka'uunis Gaandiin Kaarturbaayin waan wal dhabaniif waan qaban addaan qooddatanii raajikootii gara Pool Baanderitti ishii gaggeesse. Gaandiin barnoota isaa fixee guyyaa tokkoof illee London buluu hin barbaanne. Yoo galu immoo haadha isaanii dhabe. Osoo hin turiin immoo haadha warraa isaa irraa adda ba'e. Abukaattummaan raajikootii fi
Boombeeyitti ittiin hojjechuuf yaalus hin milkoofne. Daandii walxaxaa qabsoo hadhaawaa haara galfii of keessaa hin qabne waliin atakaroo qabachuun jireenya Gaandii ammas ittuma fufee. Kanattuu immoo ija laafummaan isaa dhiibbaa guddaa isarratti uumaa jira. Boombeeyitti abbootiin dhimma abukaattummaaf yoo isa bira dhufan ija jabaatee dubbisuu dadhabuudhaan abukaattota kanneen birootiif dabarsee isaan erga. Gidduudhuma kanatti mootii keessummaa Pool Baanderiin bulchuudhaaf tajaajila seeraa eegale. Kun immoo ministeera muummee naannichaaf akka ta'uuf carraa naaf kennuu mala jedhees ni amane. Nama murteessaa carraa kanaaf isa kaadhimu nama Biriitaaniyaa bakka bu'ee bulchiinsa sana bulchaa jiruun garuu Gaandii wal dhabdee guddaa qaba. Obboleessi Gaandii wal dhabdee isaan gidduu jiru waan beekuuf carraa gara fuulduraa Mahaatama Gaandii mudatu yaaduudhaan dhimma kana gidduu seenee akka furuuf Gaandii ni gaafate. Jaarsummaa obboleessa isaa kana keessisaa fudhachuu baatullee carraa fayyadamuu barbaadu waan qabuuf tole jechuudhaaf dirqame. Boruu nama biyya biraa kana ofirraa darbachuudhaaf gamnoomuu murteessaadha. Kana gochuun immoo mo'atamuu miti jedhe. Dubbiin jaarsummaa kun yeroo eegalamuuf jedhu namtichi Biriitaaniyaa kun Gaandii waliin akka hin araaramne jabeessee dubbate. Yoo kana onneen dhiirummaa Gaandiitti dhufte innis dubbii kana gara lolaatti yoo jijjiiru gargaaraan bakka bu'ichaa Gaandii morma qabee gara alaatti darbate. Gaandiinis taatee kana taatee jireenya koo jijjiirte jedha. Mirga dhala namaatiif akkan dubbadhu maaltu adii fi gurraacha wal caalchisee jedhee akka yaadu na taasise jedha. Taatee mala qabsoo koo jalqabaati jedhee galmee seenaa isaa irrattis ni galmeeffate. Mahaatama Gaandiin osoo jeequmsa yaadaa kana keessa jiru musliimota Pool Baanderiif abukaatoo ta'ee gara Afrikaa kibbaa akka deemu gaafii ni dhiyaateefi biyya ofiitti namni mirga isaa fi lammii isaa kabachiisu dhugaadhaaf dhalatanii dhugaadhaaf dhaabbachuu iddoo dadhabanitti biyya nama Afrikaa kibbaa deemee mirga hindootaa achi jiranii kabachiisuufi. Haa ta'u malee Gaandiin gaafii dhiyaateef kana ni fudhate. Yeroo ammaataa kana keessatti karaa kamiinuu indi keessaa ba'uun filannoo koo jalqabaati jedhe. Mahaatama Gaandiin haala yeroo sana ture gaddaan yoo ibsatu. Gaandiin Londonii erga ba'ee waggaa 2 taa'eera. Nama kufaa milkaa'ina irraa baqate ta'uun alatti waan buuse tokkollee hin qabu. Kanaaf carraan koo Afrikaa kibbaa immoo deemee carraa jiru hundumaa haa yaaluudha jedhee kutatee ka'e. Mahaatama Gaandiin Afrikaa kibbaa ga'ee osoo baay'een turin taateen lammaffaa kufaatii fi dhiibbaa guddaan xumurametu isa mudate. Amma booda garuu jireenyi isaa kallattii sirrii yookaan poozitiivii yaaduu jalqabe. Taateen kun magaalaa Piriitooriyaatti kan Mahaatama Gaandii mudate. Magaalaa bulchiinsa Tiraansivaalii kan taate Piriitooriyaatti Gaandiin dhimma mana murtiitti akka dhiyaatu isa taasistu isa mudate. Innis halkan sana imalaa buluudhaaf tikkeeta baaburaa kutatee furgoo baaburaa kutaa tokkoffaa yookaan isa jalqabaa seene. Magaalaa guddoo bulchiinsa Naataan kan taate Maartisbargitti imalaan adiin tokko gara kutichaa seenee uffata gogaa bifa bunaa irraa hodhame uffateen Gaandii irratti xiyyeeffachuudhaan ilaale. Namni kun osoo ija irraan buqqifatiin Gaandii bira dhufee erga sirriitti hubatee ilaalee booda deebi'ee bu'e. Baay'ee osoo hin turin namtichi adiin sun hooggantoota eegumsaa buufata baaburaa namoota 2 qabatee dhufe. Jarreen dhufan kunneenis Gaandiin ka'ee gara kutaa meeshaan itti fe'amutti akka darbu ni ajajanii. Yoo kana Gaandiin tikkeetta isaa kutaa tokkoffaa keessa akka taa'uuf kutateetti agarsiisullee tikkeettii fi maallaqni isaa akkasumas mirgi namummaa isaanii sarbame. Ammas irra deddeebi'ee ka'ee iddoo meeshaan fe'amutti akka darbu itti dheekkame. Gaandiin garuu morma koon kenna malee asiin ka'u jedhe. Sana booda murteen biraatti dhufe. Humni dabalataa dhufe isaa fi meeshaa isaa qabanii akka gadi darbataniifi. Gaandiin iddoo taa'ee ka'ee kutaa sadaffaa meeshaan itti fe'amu keessa taa'ee osoo malees qaqqaba ture. Garuu immoo eenyutu gadiidhaan ija dhiibee olaantummaa adii akka marga lafaa babal'achaa jiru osoo arguu dhugaadhaaf mirga uumaaf aarsaa kaffaluudhaaf of qopheesse. Dubbiin jabaatee dhufuus
Gaandiin garuu goota kophaa duule ta'ee kan qabatuu fi kan gadhiisu wallaalee dirqiidhaan osoo teessoo irra taa'u irratti gonnonnaa'ee jiru gadi darbatame. Meeshaan isaa garuu achumatti hafe. Gaandiin meeshaa isaallee fudhachuu hin barbaanne. Akkasiin Gaandiin uffata ittiin oolee qofaan qorra buufata xiyyaaraa Piriitooriyaa keessatti waxalamaa bule. Taateewwan lamaan biyya abbaasaa Hindii fi biyya ormaa Afrikaa kibbaatti Mahatma Gaandii mudatan kunneen akkan lammaffaa dhaladhu. Gaandii isa sodaataa fi gara laafessaa, Gaandii isa biiftuun gadi jennaan balbalallee gadi hin baane osoo hin taane, Gaandii dhugaa nama dhugaadhaaf dhalatee abbaa qonnaan bultootaa falmaa mirga dhala namaa taasisee jedha. Baabura kana keessa namoonni Hindii jiran baay'ee ta'anillee homtuu Gaandiidhaan hin tumsine. Namus isaaf hin birmanneefi akkuma iddoo gaarii ta'aniin ka'anii boodatti darbanii meeshaa imaltootaa waliin fe'amanii gara Naataanitti qajeelanii. Jarreen kunneen boromtiisaa yoo gara Piriitooriyaatti deebi'an Gaandii waamanii akkas jedhaniini. Mataa kee keenyaan dhagaatti rukutuu waan hin dandeenyeef nurraa caami jedhanii gorsuudhaaf yaalanii. Afrikaa kibbaatti hojii abukaattummaa waggaa tokko qofaaf hojjechuuf waliigalee kan deeme Gaandiin osuma adii waliin hatakaroo qabu waggoota 21f Afrikaa kibbaa taa'uudhaaf ni dirqame. Mahatma Gaandiin halkan qorraa sana bakka buufata baaburaa Maartisbargitti namichi Hindii waggaa 24 sun akka Daawit xiqqichaa Gooliyaad sanyummaadhaan waldhaansoo qabuutti of ilaaluu eegale. Bakka bu'aan Biriitaaniyaa kan Poorbaadenitti argamuu fi hanga'aan poolisii Maartisbargi kunneen dadhabina isaa fi lammii isaa kan isa barsiisan turan. Inni immoo dadhabbii kanas xiiqeffatee mormaa ture. Gaandii yommuu dhiphinni sammuu yookaan miirri jeequmsaa itti dhaga'amu hundaa waa'ee dhimmichaa waan tokko raawwachuu fedha. Bakka gufuun jirutti callisee taa'uu osoo hin taane socho'uu barbaada. Mataa raasuu fi harka afarsuun qofti gahaa fakkaatee isatti mul'atu. Adoodummaan isaaf madaadha. Namummaa isaa keessatti dhibaa'ummaan gadaantummaadha. Didaa fi dammaqaa namaati. Mahatma Gaandiin taatee qoodinsa sanyii yookaan bifa dhala namaa Maartisbargitti isa mudate torbaan tokko keessatti lammiilee Hindii Afrikaa kibbaa jiran hunda walitti qabee qoodinsi isaan irratti taasifamaa jiru ulfaataa ta'uusaa ni ibseefi. Walga'iin kun Gaandiidhaaf isa jalqabaati. Yoo nama fuulduraatti ba'ee aasaasaa jalqabus kun isa jalqabaati. Garuu aasaasaa kana keessatti warra adiitti hin dhaadanne, hin arrabsines. Dursee Hindoota Afrikaa kibbaa jiraatan dhugaadhaaf akka dhaabbatan isaan gorse. Lammiileen Hindii as jiraattan daldala keessatti waan dhugaa dubbadhaa, gatii dhugaanis namatti gurguraa. Aadaa gaarii Hindiin qabdu qulqullummaa isaanii akka jabeeffatanis ni gorse. Amantii fi bifaan nama qooduurraa of eegaa. Caalaatti ammoo afaan Ingilizii baradhaa jedhee yeroo jalqabaatiif uummata isaatti dhugaa dubbate. Kaayyoon isaanii guddaan Hindoonni Afrikaa kibbaa jiraatan fooyya'anii akka argamaniif waan ta'eef, kanaaf immoo anis fakkeenya dhugaan isiniif ta'a jedhee waadaa galeefi. Kaayyoon koo namoonni ofii salphatanii warra salphatan ulfeessuudha. Kana immoo namoota dhugaa qofatu beeka. Namoonni dhugaan immoo ofii salphatanii namaa fi saba isaanii ulfeessu jedha Gaandiin kitaaba isaa seenaa keessatti. Namni tokko gariin namoota biroo akka malee yoo ol kaasan, isaan kaan immoo haala faallaadhaan dhiittaa fi gadi qabu barbaadu. Garaagarummaan nama badaa fi namoota kaaniif qaqqabuu gidduu jiru kanaadha. Garaagarummaan abbaa irree fi Mahatma Gaandii gidduu jirus kanuma. Badiin saba xiqqaas ta'ee guddaa irratti raawwatamu ka'umsi isaa garaagarummaa kabajuu dhabuu fi sodaa ofitti amanamummaa dhabuu irraa dhalatuudha. Addunyaa dorgommiin itti baay'ate kana keessatti namoonni hedduun mormitoota isaanii, finciltoota, namoota yaada isaan irraa adda ta'anii fi isaaniin morkatan jibbu. Namoonni saba xiqqaadhaaf abukaattummaa dhaabbanna kan ofiin jedhan hedduunis yaaliin isaanii yeroo hundumaa saba xiqqaa sana
hedduu taasisuu qofaadha. Gaandiinis dogoggora kana fakkaatu hojjeteera. Dhaabbata dhimma indootaa hordofuuf hundaa'e Rippaabilika Tiraaveltii qajeelcha dhimma warra Eesiyaa kan hoogganamu Laayonel Kaartes gaafa sana Gaandiin isa arguudhaaf dhufe yoo yaadatu, yeroo sana Gaandiin amaloota gaarii firoota isaa jabina hojii isaatii fi of eeggannoo isaatiin obsa isaanii naaf tarreessee na amansiisuuf yaala jedha. Imalli qabsoo Mahaatama Gaandii Afrikaa Kibbaatti waggoota 21 fi sanaa boodaa'oo akkam ta'a kutaa ittaanu keessatti ilaalla. Hambaan jaatanii keenyaa har'aaf jenne asumatti xumurameera.